Welcome to Grade 10 Biology, Unit 1, Part 2. Baga nagaan kara barnoota Biology kutaa kuranaffaa boqonnaa takkaffaa paartii lammaffaa nagaan dhuftan. Osoo kan barnoota keenyatiin hin seeniin duratti gaa namoonni maatii chaanala Zeenituuf hin ta'in subscribe gochuun akkasumas subscribe all gochuun akka notificationin yeroo barnoonni gadhiifamu isin qaqqabu subscribe all gochuu qabdu jechuudha. Akkasumas share gochuu qabdan gaa barattoota bakka garaa garaa jiran hunda bira akka ga'e barattoonni irraa fayyadamuuf share godhuu qabdu jechuudha. Namoonni chaalaan kun bira ga'e. Akkasumas gaa like gochuu hin dagatinaa jecha karaa barnoota keenya waliin seennaa haga xumuratti akka nu wajjin turtan isin afeerra jechuudha. Okay. Let us start with 1.2 Poor and Applied Fields of Biology kan irraa ilaalla jechuudha. Poor and Applied Fields of Biology jechuun gaa gosa bioloojii poor ta'e yookaan immoo bifa theoreticalitiin baratamu jechuudha. Akkasumas bifa bioloojii applied ta'e kan fiildiilee yookaan immoo gochaan laboraatoorii keessatti haa ta'u yookaan fiildii yookaan immoo lafarratti kan gochaan waan beekumsa bioloojii baran itti mul'ifnu jechuudha. Bioloojii karaa piraatikaalaatiin baratamu applied bioloojii yoo ta'u bioloojiin karaa theoreticaalii yookaan immoo karaa theooriitiin baratamu poor bioloojii jedhamee beekama jechuudha. Let us start with this very important question. What do we mean by poor and applied fields of biology? Applied field of biology poor fi apply jechuun maal jennaani maal jechuun qabna jechuu isaati. Okay. Poor biology is the study of how life functions in nature. Akkuma beekamu gaa poor biology kun qo'annaa akkaataa lubbu qabeeyyiin uumama keessatti ittiin dalagaa garaagaraa ittiin dalaganiiti jechuudha. Haala jiru jireenya lubbu qabeeyyii uumama keessatti raawwatu kan qo'attu ta'uu isaati gaa poor biology'n kanneen akka behavior amaloota bineensota life that of internal and external structure kanneen akka caasaa keessa bineensotaatii fi caasaa ala bineensotaa in the case of internal structure we have anatomy. In the case of external structure we have morphology, and also like that of reproductive system that means reproduction fi kan fakkaatan kan qo'atu damee bioloojiidha. Pure biology kan isa kanaa karaa theoreticalitiin barnaa jechuudha. Pure biology keessatti wantoota garaagaraa kan amma dubbanna kana jechuudha. Akkasumas whereas applied biology refers to using what you have learned in biology for especially gardening, nursery work, agriculture, plant disease, forestry, etc. Kana jechuudha. Akkasumas gaa fields of applied fields of biology kun kan inni refer godhu kana jechuun applied fields of biology jechuun akka karaalee yookaan akkaataa beekumsa bioloojii poor bioloojii irraa argattisan karaa piraatikaalii yookaan karaa gochaatiin ittiin agarsiiftu jechuudha. Kan akka gaardeningii biqiloota garaagaraa mooraa keessatti kunuunsu jechuudha. Kan akka narsarii workeriidha jechuudha. Karaa tiyooriitiin baratanii yeroo inni haakimoonni garaagaraa kan hojii narsingiidhaa hojjetan ifa tiyooriidhaan baratan booda karaa piraatikaalii ittiin seenu jechuudha. Akkasumas kan akka damee agirikaalchariidhaa karaa damee qonnaatiin waan baratte tiyooriin barattu tokko karaa dirree lafarratti biyyarratti kan hojjetu ta'uu isaati jechuudha. Karaa agirikaalcharii yookaan immoo qonnaatiin jechuudha. Akkasumas karaalee dhukkuba garaagaraa dhukkuba biqiloota garaagaraa ittiin mul'isuu jechuudha. Plant disease fi kanneen akka forestirii kana jechuudha. Kunuunsa bosonaa yookaan eegumsa bosonaatiin wal qabate jechuudha. Kan kana fakkaatanii kan qoratu jechuudha. Applied fields of biology kuni. Beekumsa bioloojiidhaan horatte
piraatikaal gootee yookaan immoo gochaan agarsiiftee dirreetti yookaan immoo laabii keessatti mul'isuu jechuudha. Applied biology jechuun. So therefore applied biology is the use of your knowledge of biology to manage life. Applied biology jechuun akkaataa itti fayyadama beekumsa baayoloojii keessatti argattee itti fayyadamtee jiruu kan ta'e itti maneeji gootu yookaan immoo jireenya kan guutuu yookaan immoo hojiilee garaagaraa hojjetu ittiin maneeji gootu yookaan ittiin fooyyeffattu haala jiruu jireenya ittiin fooyyeffattu tooftaalee karaalee ittiin jiruu jireenya ittiin fooyyeffattu jechuudha applied biology. So the relationship is similar to anatomy and surgery. Walitti dhufeenyi applied biology fi pure biology dha jee akka walitti dhufeenya anatomii fi sarjariitii jedhe. Maal jechuudha? Asirratti sarjarii anatomii fi sarjarii kan ta'u fakkeenya wanni godhee maal seete fakkeenya anatomii ni baratta tiyooriidhaan jechuudha. Caasaa qaama bineensaa tokko tiyooriin qubattaa jennu. Tiyooriidhaan baratte booda immoo piraaktikaalii jechuudha sarjarii yookaan immoo baqaqsitee caasaa tiyooriidhaan kitaaba barataa yookaan immoo baratsan sarjarii jechuun baqaqsuu jechuudha. Baqaqsuu qaama bineensaa barattisan baqaqsitee tokko caasaa isaa ijaan ilaaltu jechuudha. Garaa keessa baqaqsitee yookaan immoo qaama bakka silaa qoratu barbaadan baqaqsitee yaaluudha jechuudha. So akka walitti dhufeenya anaatomii fi sarjariitii jedhe applied biology fi baayoloojiin jechuudha. Akkasitti ilaalamaa jechuudha sirriidha. Fakkeenyaaf beekumsa pure biology keessatti barattee horattee kuufattee karaa applied biology keessa dhaqxee immoo piraaktikaalii gochaan waan silaa tiyooriin baratan yeroo hojiin qabatamaan piraaktikaalii agartu akka walitti dhufeenya anaatomiitii fi sarjariitii jechuudha. So this is kun aktiviitiidha. Aktiviitiin kun maal isinirraa barbaade seete gosoota fiildii baayoloojiidhaa asitti tarreessee jira laatanii jirtanii asitti illee tarreessee jira. Kanneen keessaa filattanii jechuudha asitti pure baayoloojii jalatti galmaa qabu ni tarreessite jechuudha. Kan immoo applied biology jalatti galmaa'uuf ni tarreessitu jechuudha. So kana aktiviitiidha kan isin kanneen jechuudha. Fakkeenyaaf agriculture kana yoo fudhannee maal jala dhufa applied jala dhufa morphology yoo fudhannee pure jala dhufa taxonomy yoo fudhannee pure jala dhufa horticulture yoo fudhannee gartee applied jala dhufa embryology yoo fudhannee pure jala dhufa histology pure jala dhufa poultry pure jala dhufa agroforestry immoo applied jala dhufa apiculture kun immoo maal jala dhufa pure jala dhufa jechuudha. Animal husbandry pure jala dhufa akkasumas biotechnology applied biology jala dhufa akkasumas molecular biology maal jala dhufa pure jala dhufa akkasumas evolution pure jala dhufa pathology applied pathology maal jala dhufa pure jala dhufa jechuudha. Akkasumas physiology maal jala dhufa applied jala dhufa forestry applied jala dhufa pharmacognosy immoo maal jala dhufa applied jala dhufa jechuudha. Pisciculture applied jala dhufa paleontology immoo pure jala dhufa bacteriology applied jala dhufa entomology immoo pure jala dhufa akkasumas sericulture maal jala dhufa applied jala dhufa jechuudha. Akkasumas bifa kanaan tartiibessitu jechuudha. Okay, isa qabxii itti aanutti waliin haa ilaallu. Okay. In some branches of science, gama damee saayinsii jechuudha. Biology has become very important in this millennium. Biology baay'ee barbaachisaadha jee millennium kana keessatti. With the above idea, let us discuss some of the biological importance of branches of biology in other branches of science. So waan armaan gaditti nuti irraa kun maal seete dameelee baayoloojiidhaa kan gosa biraanchii yookaan immoo biraanchii saayinsii keessatti ittiin baratamu kana tokko ilaallachuudha. So inni tokkoffaan waa'ee biotechnology. So biotechnology is the use of living organism or their product for the welfare of humanity. So biotechnology jechuun akkaataa faayidaa lubbu qabeeyyiin dhala namaatiif kennitu akkasumas faayidaa wanta firii yookaan immoo piroodaktii maayikirooorgaanizimiin uume san maal godhuuf hawaasa dhala namaa akka fayyadutti yeroo uumamu kanaatu faayidaa maayikirooorgaanizimoonni
wantoota garaagaraa callaalee yookaan immoo bu'aa piroodaaktii garaagaraa uumuudhaaf dhala namaa itti fayyadu jechuudha. Dhala namaa itti fayyadu. Kana jechuudha baayoteknooloojiin. So it involves the technical manipulation of living organisms genetic makeup. Maal hammata? Maaliin hoogganama? Maaltu keessatti baayoteknooloojii keessatti gaggeeffama? Genetic engineering jechuudha. Genetic engineering jechuun immoo akkaataa technical manipulation living organism genetic makeup yookaan immoo jiinii maayikirooorgaanizimoota ittiin alter jechuudha yookaan ittiin jijjiiramu jechuudha. Karaa ittiin jijjiiru jechuudha. Karaa genetic engineeringtiin baayoteknooloojii keessatti jechuudha. Orgaanizimiin garaagaraa ittiin modified jechuudha. So a genetically modified and improved varieties of crops and animals have been produced by biotechnology. Look, orgaanizimoonni yookaan immoo sanyiileen biqiloota kan akka kiroops inni kun gaa kiroops kun gaa gosa midhaan nyaataati. Gosa midhaan nyaataa garaagaraati. Bishingaa, boqqolloo, qamadii gartee wanta garbuu kan kana fakkaatu jechuudha. Kan gosoota midhaan nyaataati. Kirooppii kana yookaan sanyiilee bineensaa keessattuu bineensota nutti madaqanii jiran jechuudha. Beeyladoota yookaan beeyladoota mana nu wajji galan kana jechuudha yookaan immoo nuti kunuunsinee irraa gartee bu'aa garaagaraa buufannu kun jechuudha. Maal goona? Genetically modify goona. Jiinii isaanii modify goona. Maal goone? Inserting genes into inserting the organism's genes to another organism. Jiinii orgaanizimii biraa tokko fuunee orgaanizimii isa kaan keessa kaa'uudhaan akka genetically modify yookaan akka jiinii isaanii fooyya'u. Jiinii isa duraan sanyii duraan jirtu, sanyii bineensaa duraan jirtu, sanyii biqilootaa duraan jirtu irraa jijjiiramee diqaalomee fakkeenya boqqolloo diqaalomsine boqqolloon sun sanyii filatamtuu taate jechuudha. Sanyii filatamtuu sun immoo callaa gahaa nu kennetti. Akkasumatti horii yookaan hoolaa re'ee fi gaala kan kana fakkaatan yoo diqaalomsine bu'aalee hoolarraa yookaan re'ee duraanii irraa argannu caalaa re'ee ammaa kan irraa diqaalomsine sanyii isaa jijjiirre kana irraa bu'aa guddaa argannaa jechuudha. So adeemsa kan hunda kan qoratu kan lafaan gahee nu barsiisu maali? Baayoteknooloojiidha jechuudha. So number 2 bioinformatics. So bioinformatics is concerned with the acquisitions, storage and analysis of disseminations of biological data, most often DNA and amino acid sequence. Bioinformatikiin kan irratti xiyyeeffatu akkaataa gaafachuu yookaan immoo bakka analaayizii yookaan immoo waan takka ittiin beekuudhaaf akkasumas daataa baayolojikaalaa kana lafa kaa'ee fakkeenyaaf wantoota kanneen akka molekuloota kanneen akka DNA, dioksii raayiboonikii asii jechuudha. Kan akka DNA kan akkasumas amino acid sequence jechuudha. Tartiiba yookaan immoo tarreeffama amino acidiidhaa tokko namni kamiyyuu akkaataa tarreeffama amino acidiitiin wal garaagaraa jechuudha. Seeratti xiyyeeffatee karaa DNA caasaa DNA orgaanizimii tokko yookaan caasaa amino acid sequencii orgaanizimii tokkotti dhaabbatee jechuudha. Bioinformatiksiin kan hojjetu jechuudha. So bioinformatiksiin kun use computer program fayyadamnee jechuudha. Bioinformatiksii kan hojjennu jechuudha. For a variety of application garaagaraatiif jechuudha. Computer program fayyadamuu jechuudha. Bioinformatiksii gaggeessuudhaaf jechuudha. Including determining gene and the protein function. Look, waan akkam fa'aadha hojii irra gaggeessinu yookaan immoo ittiin beekna. Jiinii orgaanizimii tokko ittiin beeku. Jiinii orgaanizimii tokkootiif orgaanizimii kaanii garaagaraa akkuma beekamu nama even dhala namaa gidduutti illee jiinii garaagaraatu jira jechuudha. So bifa kanaan jiinii bineensa tokko yookaan jiinii nama tokko determine goona kan adda baafnee murteessu jechuudha. Akkasumas pirootiin fankshinii yookaan immoo pirootiin yookaan caasaa amino acidiidhaa beekuudhaaf akkasumas establishing evolutionary relationship caasaa keessoo DNA kan dhaabbanne evolutionary relationship orgaanizimii takkaa beekuu danda'u kan dandeessu jechuudha. Fiildiin kun akkasumas predicting the 3-dimensional shape of protein. Shape yookaan immoo boca pirootinaa 3-dimensional ta'e beekuudhaafis kan nu fayyadu fiildiin bioinformatiksii kana jechuudha. Akkasumas sadaffaan kun genetic engineeringidha. So genetic engineering is a means of extracting selected genes
from an organism on or synthesizing selected genes, and these genes are inserted into another organism. So, genetic engineering jechuun adeemsa jiinii orgaanizimii tokko ekstiraakt goonee jechuudha. Orgaanizimii tokko keessaa jiinii isaa fuunee akkasumas jiinii orgaanizimii sana keessaa fuunee orgaanizimii biraa keessa keenyee jiinii sana heddummeessuudhaan akkasumas jiinii heddumaa sana immoo fuudhanii orgaanizimii biraa keessa kaa'uudhaan orgaanizimii keessa kaa'uun barbaadame sana keessa kaa'uudhaan sanboota orgaanizimii sana jiinii isaa jijjiirree akka inni sanyii duraan jiru irraa xiqqaalumee callaa gahaa ittiin kan taasifnu karaalee genetic engineering kanaa jechuudha. So as a result, an organism is developed with a new combination of genes. So maal seete yeroo jiinii barbaanne target gene kan jennu jechuudha. Jiinii barbaanne orgaanizimii tokko keessaa ni fuuna. Sanboota fuunee orgaanizimii biraa keessa keenyee akka heddummaatu taasifna jechuudha. Synthesizing selected gene. Look, adeemsi genetic engineering maal seete salphumatti jiinii barbaadame tokko orgaanizimii keessaa ni fuuna. Eega fuunee booda immoo orgaanizimii biraa keessa keenyetti orgaanizimii biraa keessatti akka heddummaatu taasifna jechuudha. Eega akka heddummaatu taasifne booda jiinii orgaanizimii silaa barbaachisan orgaanizimii silaa inni keessatti baay'isan keessaa ni fuuna ammas. Fuuneeti orgaanizimii silaa barbaadameef sana keessa keenyee jiinii orgaanizimii sanii jijjiiruudhaan sanboota inni kombinaashinii jiinii orgaanizimii sun akka qabatee akka inni guddatu ni taasifna. Eega jiinii xiqqaaloo sana fudhatee guddate booda orgaanizimiin sun orgaanizimii duraan jiru irraa adda ta'etti orgaanizimii duraan jiru caalee jenetikaalii caalee argamaa jechuudha adda ta'e. So adeemsa keessuun maal jedhama genetic engineering jedhama jechuudha. So number 4 biomedical engineering. This is the application of principles and the problem solving technique of engineering to biology and medicine. Adeemsi biomedical engineering kun adeemsa appilikeeshina yookaan immoo gartee hojiitti hiikama piriinsipiloota yookaan qajeelfamoota problem solving technique yookaan immoo karaalee rakkoo garaagaraa itti furan jechuudha. Keessattuu gartee injiinaroonni karaa fiildii baayoloojii keessatti kan hojiirra oolchanii fi akkasumas karaa fiildii meedisinii yookaan immoo fiildii qoricha uumuu yookaan immoo fiildii damee fayyaatiin jiru keessatti adeemsi injiinaroonni ittiin fayyadamu biomedical engineering jechuudha. Maaliif piriinsipiloota yookaan immoo qajeelfamoota tooftaalee karaa ittiin gartee furmaata rakkoo garaagaraa ittiin uumnu karaa injiinaringiitiin jechuudha. Injiinaroonni jechuudha karaa fiildii baayoloojiitiin fi karaa qorichaa fiildii meedisiniitiin gaggeessan jechuudha. Biomedical engineering jechuudha. So biomedical engineering focuses on advances that improve human health and health care at all levels. Manni irratti xiyyeeffatu baayoinjineeringiin kan inni irratti xiyyeeffannaa fookasii inni itti godhu akkaataa gartee human health fayyummaa dhala namaatii fi health care yookaan immoo dhaabbilee fayyaadhaa bakka garaagaraa sadarkaan jiran keessatti kan inni gartee fayyummaa dhala namaa akka dhalli namaa fayyaan isaa advaansii ta'e yookaan immoo jijjiiramu yookaan fooyya'u kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. So number 5 environmental management. So environmental management deals with environmental observation and finding out the solution to maintain the balance of nature. Kana jechuudha environmental management yookaan immoo kunuunsi naannoo jechuudha. Environmental kan manage godhuu yookaan immoo eeguu qabu jechuudha. Kun maal wal qabata? Naannoo ilaaluu environmental observation naannoo ilaaluu irraa eegalee akkasumas maal irraa eegala haga furmaata wantoota silaa naannoo san keessa wantoota naannoo san miidhanii adda baafnee furmaata akkaataa isiin itti eegamtu meenteen akka isiin taatu akkasumas balance of nature madaalli uumaa akka inni eegamu yeroo taasifnu environmental managementii gaggeessinee jedhama jechuudha. Maaliif wantoota garaagaraa akka bosonni gubanne yoo goote bosona san keessa bineensota jiraatu
yoo kunuunsite akka isaan hin banne yoo taasifte jechuudha. Akkasumas maaltu goote jechuudha balance of nature madaala uumaa eegee jedhamte jechuudha. Maaliif madaala uumaa lubbu qabeeyyii kamiyyuu jiraatee osoo kuun kaan hin finne rakkoo takka malee naannoo keessa jiraate madaala uumaatii eegduun dhufsiif dhugoomaa jechuudha. Soo karaa kunuunsa naannoo kan eegumsa naannootiin kan of fakkaatu kun eegumsa naannoo jechuudha environmental managementiin akkasumas forensic science number 6 is forensic science. Forensic science is the application of the knowledge of biological science, especially DNA fingerprint, unique patterns in DNA molecule, and the blood typing to criminal and civil laws. Dameen forensic science kun gaa akkaataa application yookaan immoo dargaggeessa beekumsa baayoloojiidhaa kanneen akka DNA fingerprintiidha jechuudha. DNA fingerprintii ishaaraa jechuudha. DNA fingerprintii jechuun ishaaraa harkaan kaafnu jechuudha. Maaliif gaa ishaaraan nuti harkaan kaafnu kun DNA fingerprintii jedhama. Ishaaraadhaan kaasuuf hin kaaftan yookaan obboleessi kee yookaan immoo namoonni firoonni harkee kaasuu fi ambii yookaan immoo namni fira hin ta'inillee kaasuu garaagara jechuun tokkoon namaa ishaaraa namni kaasuu garaagara jechuudha. DNA fingerprint jennaan jechuudha. Maaliif caasaan DNA fingerprint yookaan immoo ishaaraan harkaan kaasuun gubbaa kan qabu tokkichi qabu jechuudha. Adda kan ta'e kanaaf yeroo ishaaraa kaaftee wanni bakka hedduutti gisee ishaaraa kaaftee qabamtu jechuudha. Akkasumas blood typing gartuu dhiigaa beekuu keessatti forensic saayinsii kan dalagu ta'uu isaati. Akkasumas yeroo gartee akka garaagaraa namoonni yoo hojjetanii gartee miliquuf yaalan taate karaa forensic saayinsii kanaan qabamu jechuudha. Ishaaraa kaasuudhaan qabamtaanii qabamanii seera jala oolu jechuudha. So paartii isa takka tuqaasitii kanas gaa itti fufna jechuudha. Major discoveries that revolutionized biology. Argannoolee guddoo tan bioloojii kana karaa revolutionii yookaan immoo guddina bioloojiidhaa tan argamsiifte kana ilaalla jechuudha. So saayintistoota ilaallagaa saayintistoota cimoo kan fiildiilee bioloojii yookaan dameelee bioloojii keessatti gahee guddaa taphatanii bioloojii kana akka inni dhalootaa dhalootatti tatamsa'u yookaan immoo daddarbu bifa saabsiitiin daddarbu saayintistoota cimoo jira jechuudha kan beekamoo gaa tokko asirratti ilaaluu yaalla jechuudha. So tokkoffaratti Aristootil yaalla. So Aristootil gaa akkuma beekamu bara BC before Christiidha. Kora 384 gaa 322 kan jiraate saayintistiin kuni. So despite the fact that his name is rarely mentioned when discussing important biological discoveries, so yoo gartee maqaan isaa xiqqishuma yeroo waa'ee biological importantii gartee biological discovery kan keessatti yeroo isaa maqaan isaa xiqqoo dhahamee jiraate illee jechuudha. Akka saayintistoota kaanitti bakka garaagaraatti jechuudha hin dhaamu jechuudha. Haa ta'u malee akkasitti dhaamuu baatullee the ancient Greek philosopher Aristotle gartee saayintistiin Greek philosopher biyya Greekii Aristotle kun immoo kun was responsible for breakthrough classification system for living things. Inni maal keessatti kan gahee guddaa taphataa ture akkaataa ramaddii orgaanizimoota classification system. Karaalee ramaddii orgaanizimoota ittiin gaggeessuun lubbu qabeeyyiin tun akkamitti akka ramadamtu bu'uura kan kaa'isa jechuudha. Jalqabaa bu'uura kaa'ee jechuudha. Aristotle classification system was known as the ladder of life. Sistemni ramaddii Aristotle kun maal jedhamaa ture? Ladder of life jechaa jedhamaa ture jechuudha. Haga jaarraa sagalaffatte jechuudha. Maaliif ladder of life jechuun maslaala lubbuudhaa jechuudha. Maslaala lubbu qabeeyyii jedhamee yaamama jechuudha. Sistemni yookaan immoo bocni gartee sirni classification jalqabaaf inni lafa kaa'ee jechuudha. So for the first time he established species relationship and grouped them correctly. Yeroo jalqabaatiif nama sanyiilee
bineensotaa yookaan sanyiilee biqilootaa kana akkaataa walitti dhufeenya isaaniitiin nama ramadee fi garee isaaniitiin nama lafa kaa'ee bifa sirriitti lafa kaa'ee jechuudha. So he classified organisms based on their ability to move from one place to another and with their characteristics of herbs, shrubs and trees. So inni maalitti xiyyeeffatee lafa kaa'e egaa sirna rarrabatiidhaa kana akkaataa gartee dandeettii isaa bakkaa bakkatti deemuu bakkaa bakkatti move from ability to move from place to place dandeettii bakkaa bakkatti socho'uu orgaanizimoota irratti hundaa'ee ramaduu isaa akkasumas karaa biqilootaatiin shrubs, trees and herbs jee bakka sadiitti qoodee jechuudha. Garee herbs katee kan citaa fi gartee wantoota citaa fakkaatan haa ta'u katee shrubs jechuun immoo kan xiqqoo citarra wayyaa ta'e jechuun kan mukkeenii gadi kan citarra xiqqoo wayyaadha shrubs jee lafa kaa'e akkasumas gaa mukkeen trees jee lafa kaa'e jechuudha mukkeen dheeraa guddaa tree jee lafa kaa'e jechuudha haala kanaan ramadii isaatiin beekame jechuudha yeroo jalqabaatii fi inni itti aanu gaaleen kunis gaaleensi effort transform medical science dhagaa medical science keessa gahee guddaa nama ta'u gaaleensiin kuni. So gallons had a significant impact on the advancement of numerous medical specialties. Maal faayidaa gahee guddaa taphataa ture akkaataa advaansimentii yookaan immoo fooyya'insa medical specialistoota hedduu karaa advaansitii yookaan immoo leenjisee ciccimsee lafa kaa'e jechuudha medical specialistii jechuudha. Garee fayyaadha garee medikaala yookaan immoo qoricha fayyadan specialistoota hedduu jechuudha. Including anatomy, pathology, physiology and neurology. Fakkeenyaaf dameeleen medical specialist keessatti gahee guddaa taphatan kan akka anatomiidha kan akka fiildii anatomiidha akkasumas kan akka fiildii pathologyidha kan akka gartee fiildii physiologiitii fi kan akka fiildii neurologiidha kun hundi dameelee gartee medical saayinsii keessatti yookaan medical paartii medical fiildii keessatti ittiin baratamu kan damee fayyaatiin baratamu jechuudha. Kun hundi kan isaan lafa kaa'ame jechuudha kan isaan bocame. Among these important findings were the distinctions between veins and arteries. Akkasumas walitti dhufeenya fi garaagarummaa veenotaatii fi arterootaa jechuudha. Dhiiga deebisuu fi dhiiga raabsuu jechuudha. As well as the recognition that the larynx produce voice. Akkaataa laagaan keenya qoonqoon keenya ittiin sagalee produce gootu waan sagalee itti uumtullee nama qorataa ture jechuudha. Although many of his concepts contained scientific mistake osoo argannoon isaa fayyaadinimee isaa scientific mistake yookaan immoo karaa saayinsaatiin dogoggora hedduu qabaata turullee his contribution to medical science is undenied. Gaheen inni medical science keessatti gumaache kan hin haalamne kan hin irraanfatame ta'uu isaati jechuudha saayinsitti kana. So sadaffaratti Anton van Leeuwenhoek. So Anton van Leeuwenhoek is well renowned for his contribution to microscopy and how he applied it to the fields of biology. So Anton van Leeuwenhoek nama jalqabaaf microscopy argate jechuudha. Microscopy tolchee itti fayyadame jechuudha. Fiildii bioloojii keessatti nama gumaacha guddaa qabate jechuudha. Keessattuu gartee maayikirooorgaanizimoonni argamuudhaaf nama saayinsii cimaa sababa ta'e jechuudha. Isa dura maayikirooorgaanizimoonni garaagaraa qoratamaa jiran jechuudha. So maayikirooskooppii kan tolche jechuudha saayintistiin kun jalqabaa fi so he invented a method for making strong lens that according to some could magnify up to 5 times. Maal fa'i jalqabaaf leensiin inni tolche 5 times 500 times dha kan inni magnify godhu jechuudha iteenyirra. Haala asirraa ka'e jechuudha. Leeuwenhoek employed microscope to learn more about biological world. Look, ifa microscopii Anton Leeuwenhoek argate booda maayikirooorgaanizimoonni yookaan immoo beekumsi baayoloojii akka addunyaatti kan baname yookaan pave the ways kan ta'e yookaan immoo san booda qorannaan baayoloojiidhaa kan bal'inaan dagaagee
guddatuu dandeenya jechuudha. Among his findings were bacteria and the vacuole of the cell. Maal argate? Qorannaa maayikirooskooppii jalqabaa isaa kanaanii bakteeriyaa argate akkasumas vaakiyoolii seelotaa argatu isaa jechuudha. Kan caasaalee keessoo seelotaa jechuudha. Akkasuma afuraffaan kuni Carles Linnaeus. So Carles Linnaeus is a botanist, physician and naturalist. Devised the method for naming, ordering and classifying creatures that we still use today. Look, Carles Linnaeus kun nama cimaa bu'uureessaa akkaataa siistama yookaan ramaddii keessatti bootanistiidha inni. Ramaddii akkaataa maqaatti orgaanizimii maqaatti moggaasan akkasumas akkaataa ittiin order godhan tartiibaan kaa'anii fi akkaataa itti kilaasifaa godhan akkaataa itti ramadan uumama jiru kana kan lafa nuu kaa'e jechuudha. Haga ammatti yaadirmee isaatiin kan ramadame jechuudha. Modern classification systemiin yaadirmee isaatiin kan lafa kaa'amee fi akkasumas maqaa saayinsawaan orgaanizimootaaf kennamu yaadirmee isaatiin kan bu'uureffame jechuudha. Saayinsii baay'ee cimaa kan waa'ee bootanistii yookaan taaksonomistii keessatti gahee guddaan gumaache jechuudha. Carles Linnaeus kunis. So maal seete? His extensive collection of plant, animal and shell specimens inspired him to devise a system for classifying and naming species. Akkaataa inni sanyiilee biqilootaa ittiin funaanuu fi akkaataa inni sanyiilee bineensotaa ittiin funaanu akkasumas sheelota jechuudha gosa gartee sheel gosa qurxummiilee garaagaraa ittiin funaanu kun karaalee akkaataa inni siistama inni wantoota garaagaraa nama dhufu maqaa moggaasuudhaan ka'uuf maaliif isa kakaasee ta'uu isaa jechuudha. So he separated items into three categories. Kaatagoorii yookaan immoo bakka sadiitti qoodee jechuudha. Wantoota qoratamuuf lubbu qabeeyyii kana bineensota animals, biqiloota plantis akkasumas minerals albuudota jee bakka sadeen kana qoodee jechuudha. And further organized living things into classes. San booda living things kara kilaasitti kan nama lafa kaa'e akkasumas ordersitti kan nama lafa kaa'e akkasumas kara jeneraala kan ramadee fi akkasumas kara ispeeshiidhaa kan ramade ta'uu isaati. So in Homo sapiens, for example, Homo is a genus and sapiens is what? The species. Kara seera maqaa saayinsawaatti moggaasuudhaa keessatti jechuudha. Binomial system nomenclature yaadi jedhamu keessallee jiraatu baatu yaadirimeen binomial system nomenclature nama jedhu siistama nama lafa kaa'e jechuudha. Carles Linnaeus kunichi binomial system nomenclature jechuun immoo the system for naming each individual organisms by two names. That means the first name is genus name and the second name is species name. Fakkeenyaaf Homo kun maqaa genus name yoo ta'u, sapiens kun maqaa species name ti. Homo sapiens jechuun immoo maqaa saayinsawaa dhala namaati jechuudha. So maqaa saayinsawaa moggaasuu booreessaa saayinsistii ajaa'ibaa kan maqaan saayinsawaa orgaanizimoota kamiyyuu akka inni katabamu seera yaadirmee isaatiin kan lafa kaa'ame ta'uu isaatti gammadde jechuudha. So inni itti aanu Charles Darwin dha. Charles Darwin kun immoo probably the most famous naturalist of all the time. Charles Darwin's contributions to biology and society is immense. So again naturalistiin gartee Charles Darwin kun biology keessatti qabate baay'ee olaanaa yookaan immoo barbaachisaa ta'uu isaati. So he established that all species of life descended over time from common ancestors. Maal jee yaada gaa'in yaada tokkoon sanyii lubbu qabeeyyii lafa irratti sun yeroo duraatiif jechuudha common ancestor yookaan immoo damee takkarraa arraayis ta'anii sabboota immoo garaagara ta'aniitti daayivarii ta'anii garaagarummaa uummatanii garuu dhumarratti kan isaan irraa ka'an ka'umsi isaanii ancestoriin isaanii yookaan immoo hundeen isaanii tokkoo jee nama yaadu jechuudha. With species continuing to exist through the process of natural selection. Akkuma species yookaan sanyiin orgaanizimii tokko jiraachuudhaaf yookaan immoo lafa sana gubbaa jiraachuudhaaf natural selection
karaa adeemsa naachuraal selekshinii kanaan kan deeman ta'uu isaati jechuudha. Kan inni lafa kaa'e. So adeemsi naachuraal process of naachuraal selekshinii kanaan kan orgaanizimii tokko jiraachuudhaaf kan deemu ta'uu isaati kan inni lafa kaa'e jechuudha. So adeemsi naachuraal selekshinii kun immoo orgaanizimiin tokko uumama isaa malu kan waa haala isaa mijatu keessatti jiraatu jechuudha. Maal kana keessatti maal survival of the fittest jira. Dorgomtee yookaan kompiitarrii naannoo keessa jiraatu jechuudha. Akkaataa itti gartee balaa garaagaraa jira itti fittiftu ifiif gartee kennaa gartee rabbiin siif kenna giiftii yookaan immoo kennaa dhufataa kan si qofaa kenname kan ati ittiin jiraatu dandeessu kan si ta'u jechuudha. Adeemsi naachuraal process naachuraal selekshinii kuni maaliif bineensi tokko yoo gurraachitee uumse bineensi tokko gurraachitee uume gurraachummaan isaa kun akka bineensi kun agarra taasisaa jechuudha. So adeemsi kun maal jedhama naachuraal selekshinii jedhama jechuudha. So this theory of evolution was published in an origin of species in 1959. So theory evolutionidha kun kan inni publish ta'e origin of species kan jedhamu irratti kitaaba isaa keessatti jira bara 1959 kan maxxanfame ta'uu isaati. And it caused quite the stir. He was disputing a long-held belief that all species had been created by God at the beginning of the world. So maal godhe seete wanta inni argan kana irratti dhaabbatame san dura maal jedhamaa ture namoonni hundinuu wanni hundinuu akkaataa gartee amantii dhala namaa buqqabeeyyiin hundinuu rabbiin uume jedhamu san gartee yeroo jalqaba addunyaan uumamtu jalqaba san uume jedhamu san gartee saniif kan wanni ta'e jechuudha kan bu'uura ta'e evolution by natural selection combined with Mendelian genetics in now accepted. Akkaataan evolutionii karaa naachuraal selekshiiniitiin evolushiniin kun kan combine ta'e kan saayinsistii Mendelian genetics jedhamu kanaan kan lafa kaa'ame jechuudha. Gorogar Mendelii kana jechuudha. Gorogar Mendelii kun maal argate Gorogar Mendelii extraordinary contribution didn't get the recognition it deserved until long after the fear of death. He used peace to discover and demonstrate the law of genetic inheritance. Atara fayyadamee jira. Atarratti waa'ee genetic trait yookaan genetic inheritance kan lafa kaa'ee jiru taati inni kun jalqabaa fi Gorogar Mendelii kuni nama genetics gahee guddaa taphatee jira. Akkaataa dhaalmaa fi miidhaa sanatti jechuudha. So inni kun maal godhee fakkeenyaaf genetic trait kanas dominantii fi recessive jira jedhe. Dominantii fi recessive jira jedhe atara kana dhaabee jechuudha. Kan raamsiitee kan recessive yookaan immoo wrinkle kan adda baasee jechuudha. Wrinkle fi raamsii jiran adda baasuudhaan jechuudha. Isa if mul'ise kaan dhukkubsee amalli kaan dhukkubsee ifuu mul'isee dominantiidha. Kan riphe immoo kan amalli riphe amalli keessa jiraate nama keessa jiraatee riphe sun recessive jedhama jechuudha. Fakkeenya namni tokko nama diimaa fi gurraacha yoo wal fuudhe fakkeenya haati gurraacha yoo taate jechuudha. Haati gurraacha yoo taate haati diimtuu taate abbaa gurraachite ilmaan isaan dhalan yoo diimaa ta'e amalli gurraachumni abbaadhaa sun keessa jiraata garuu recessiveidha jechuudha. Ni dhokate. Amalli diimni haadharraa karaa daa'ima sanii darbe kun immoo dominant yookaan immoo dominate godhee amala if mul'ise jechuudha. Taateewwan if mul'ise. Bifa saniin jechuudha atarri Mendelsoon irratti hojjetelleen bifa kanaan kan gaggeeffame ta'uu isaati jechuudha. So the laws was rediscovered at the turn of the 20th century. Gara irra deemee kan argannoon sun itti rediscover kan taate jaarraa 20ffaa keessatti jechuudha. So the provided mechanism for Darwin's theory of natural selection to occur. Darwin's theory of natural selection kan uumamu keessatti jechuudha. The two theory combine to form our current understanding of the evolutionary process. So inni kunis jara kunis jechuun Louis Pasteur nama gahee guddaa taphate jechuudha. Akkasumas
gara medical microbiology keessatti jechuudha. Louis Pasteur kunis nama guddaa taphate jechuudha. Fakkeenyaaf maal keessatti karaa teknooloojii yookaan saayinsii gartee teknooloojii keessatti karaa medisiinii keessatti jechuudha kan guddaa taphate jechuudha. Father of medical microbiology jennee beekamu jechuudha Louis Pasteur kuni. He coined molecular astrometry research demonstrated that bacteria cause fermentation and disease. So Louis Pasteur gaa akkuma beekamu bakteeriyaan kun akka fermenteeshinii gaggeessuu fi akka dhukkuba garaagaraa nama qabsiisu kan lafa kaa'ee fi akkasumas dhukkuboota garaagaraa kan akka antiraaksii jechuun dhukkuba horiidhaa kan akka dhukkuba raabisiidhaa kana vaksiinii isaa yookaan immoo talaallii kan nama argate ta'uu isaa jechuudha. Akkasumas gaa Louis Pasteur kun gaa nama ispoontaana jenereeshinii dhabamsiise jechuudha. Maaliif ispoontaana jenereeshinii nama dhabamsiise jechuudha Louis Pasteur kun gaa maaliif seerri ispoontaana jenereeshinii kun gaa maal seete all living things come from non living things seera jedhamu jechuudha. Yaatirimee sanii dhabamsiisee fi the germ theory of disease fayyadamu nama lafa kaa'e jechuudha. Louis Pasteur kun jechuudha. Haala kanaan saayinsii cimaa ispoontaana jenereeshinii dhabamsiisee the germ theory of disease lafa kaa'e jechuudha. Akkaataa maakirooorgaanizimiin wantoonni garaagaraa kan uumamu dhukkubni garaagaraa maakirooorgaanizimootaan dhufee nama lafa kaa'e jechuudha. Robert Kochinis gaa maali? Robert Koch was well-known German physician who pioneered microbiology. Kunis ogeessa microbiology as a father of modern bacteriology. Garteen akka maal jedhama? Abbaa bakteeriyooloojii ammayyaa jennee yaamna jechuudha. Abbaa bakteeriyooloojii ammayyaa. Bakteeriyooloojiin gosa fiildii baayoloojii keessaa kan waa'ee bakteeriyaa qoratu jechuudha. He is credited with pinpointing the precise causal agents of tuberculosis. Tuberculosis jechuudha. Tuberculosis kana gartee akkasumas koleeraa fidu akkasumas anthrax dhukkuba horii kana kan fidu as well as providing experimental support for the concept of infectious disease. Yaatirimeewwan dhukkuba daddarbaa kana hunda nama lafa kaa'e jechuudha Robert Koch. Jaani ammas dubartiidha gaa saayinsiin tuni dubartiidha. Jaani guddaan jamti. Our knowledge of wildlife and the conservation was being transformed by Jane Goodall. Beekumsi kunuunsaa fi eegumsa wildlife yookaan immoo bineensa bosonaa kana kun yaadrimee Goodalliti jechuudha. So isin gaa UK ecologistiidha. UK ecologistiidha. Best known for her long studies for chimpanzees. Chimpanzee irratti yeroo dheeraaf hojjechuudhaan beekamte jechuudha. She discovered the animals are omnivores. Bineensonni fakkeenyaaf chimpanziin tun maal jettee yaamte gosa bineensaa keessaa omnivoreedha. Omnivorii gaarii beektanii soorlachee jechuudha. Soorlachee garii bineensaa kan nyaata biqiloota irraas soorata argatu. Kan foon irraas yookaan bineensa irraas soorata argatu. Omnivoreedha jettee chimpanziin tuni. Ende maal gooti chimpanziin tuni tool users meeshaalee fayyadamaa jettee akkuma namatti meeshaalee garaagaraa fayyadamaa chimpanziin tun. She is global leader in animal rights and was awarded a PhD degree from the University of Cambridge without holding a bachelor degree. Look, akkaataa isiin eegumsi yookaan mirgi isiin bineensota kan yookaan isiin ittiin eegdu kun ajaa'ibsiifatameeti badhaasa argattee jechuudha. Badhaasa argattee badhaasanii PhD argattee osoo bachelor degree gartee hin qabaatin osoo bachelor degree hin qabaatin badhaasa PhD argatu ishee jechuudha. Ajaa'ibsiifatamtee hojiilee gahee argatte kana ittiin beekamte kana jechuudha. Akkasumas gaaffinis saayintistii shamarraniiti Barbara Michkilanten jedhamti. Michkilok jedhamti jechuudha. Kilintok Ameerikaadha jechuudha. Ameerikaa keessatti American Genetics Barbara Michkilintok spent her career analyzing maize. Look, boqqolloo hojjettee shamarreen tun shamarreen Ameerikaa keessattu maaliif hojjette boqqolloo maize. Boqqolloo qorataa turte jechuudha. Where she developed a technique for identifying and examining chromosomes. Look, chromosoomii boqqolloodhaaf qorattee saniin beekamte jechuudha. Despite
it not being immediately recognized, her work made it possible for us to map human genome. Human genome yookaan jiinii ilma namallee kan lafa kaa'u kan lafa keessee fi bu'uura kan nu keessa ta'uu isiiti shamarreen tuni. She was awarded the Nobel Prize, Peace Prize. Badhaaftuu Nobel Peace Prize jechuudha. Badhaaftuu Nobelii nagaati. Bara 1988 keessatti for her maal for her discovery of transposition and how genes could turn their physical characteristics on and off. Maaliif argannoo gartee transposition yookaan immoo bakkaa fi akkasumas jiiniin kun physical characteristics yookaan immoo amaloonni fiizikaalaa isaa akkamitti akka jijjiiramuu fi akkamitti akka jijjiiramu isaa mul'atuuf akka inni jijjiiramu isaa hin mul'anne nama lafa keessa jechuudha. Kanaaf badhaafamtee jiruunis. So inni itti aanu Watson fi Crick jechuudha. Nama caasaa double stranded DNA argate jechuudha. Yeroonni kuni double stranded DNA kan argate caasaa DNA yeroota argate jechuudha. Yeroo kuni DNA discover godhanii sammuu caasaa DNA double stranded DNA kana argatu isaaniiti jechuudha. Akkaataa DNA itti koodda jechuudha. Wilmot kunis gaa Wilmot Chambers kunis maaliin beekamanii bara 1996 keessa gaa Wilmot fi Jero kun isaan lamaanuu kiloon maammaarsi kana kiloon godhu jiran jiini isaanii kiloon godhanii famously named Dolly and Sheep. Dolly fi Sheep kana kiloon godhanii yookaan immoo diqaalomsa isaanii beekama jechuudha. The pair cloned Dolly using a single adult sheep cell and a process of nuclear transfer. So maal godhe adult sheep kana fuudhee seelee fuudhee adeemsa nuclear transferiitiin Dolly keessatti wanni godhe sanboota immoo Dolly died after 6 years. Dolly'n kun amala jabooda ni du'e jechuudha. But cloning continue. Sheepin kuni Dolly jechuun kan gartee wanni hin ta'in jechuudha. Kan kiloon hin ta'in pair clone Dolly fi Dolly kan liquid transfer ta'e jechuudha. Amata jabooda ni du'e Dolly'n kun immoo kan kiloon ta'e kun immoo kan shiin isaa diqaalame kun litti fufee jiraachuu. Although still not perfect and certainly not ready for human application. Nama keessatti takkaawwan kun hin raawwatame jechuudha. Gadi hin geeffamne yaaliin kun hoolaa keessatti gaggeeffame jechuudha. Nama keessatti gadi hin geeffamne jechuudha gammatti. So kana egaa saayintistoonni bifa kanaan akkatti lafa nu kaa'an jechuudha. Wantoota akkatti barbaachisaa ta'e kana saayintistoonni yookaan kun maalitti akka tuqaa afur waa'ee kontiribiyuushinootaati. Waa'ee bakti waa'ee gartee wanni ija kuni. So kaallee itti fufneetuma akka kan yeroo biraatti barannaa amma isiniif ga'a baay'ee dheeratee waan jiruuf isiniif ga'a nagaan jiraadhaa.